Akkam jirtu fayyaa keessanii namoota nan beekneef Dr. Kadir jedhama. Fayyaan tuubirra guyyaadhaa ogeessota fayyaa biiroo fayyaa Oromiyaarraa professional laayisensii haaraa baafachuu barbaadanii fi isaan isa duraa haaromsiifachuu barbaadaniif isa appilikeeshinii onlaayinii akkamitti akka appilaayi gootan ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Namoonni maatii fayyaan tuubii hin taane yoo jiraatan immoo asumaan yuutuubii kana sabskiraabii godhuudhaan na hordofuu dandeessu. Na faana bu'aa. Akkuma beekamu biiroon fayyaa Oromiyaa professional laayisensii dura qaamaan dhaquudhaan fudhatamaa ture. Karaa salphaadhaan akka ogeessonni fayyaa bakkuma jiran ta'anii online apply godhanii professional laayisensii kana karaa salphaan akka argataniif moosaajii yookaan sooftiweerii haaraa hojjechuudhaan nuuf gadhiisee jira. Kanuma irratti hundaa'uudhaan immoo anis sooftiweerii kana onlaayinii akkamitti appilaayi akka goonu isteeppii isaa tokko tokkoon isinitti argisiisa. Na hordofaa. Yeroo jalqabnu jalqaba konnekshinii intarneetaa nu barbaachisa. Isa qabaachuu qabna. Itti aansee immoo biroozarii fayyadamnu filanna. Fakkeenyaaf asirra Firefoxiin jira, Operaan jira, Google Chrome jira. Yeroo Google Chrome yoo fayyadame Google Chrome banuudhaan seenna. Achi booda URL nuuf kenname san asirratti barreessinaa jechuudha. 196 tuqaa 188 tuqaa 171 tuqaa 41 jennee seennaa jechuudha. Yeroo seenu jalqaba irratti peejii kana nuuf fida. Akka seensatti ibsa waa'ee peejii kanaa waan tokko tokko nuuf ibsa. Isarratti nuti itti fufuu yoo barbaanne as biratti get started kan jedhu jira. Iddoo kanattis get started jedha. Isa tokko gadi cuqaasuudhaan yookaan kilik godhuudhaan seenna. Yeroo kana pilaatfoormii kanatu nuuf dhufa. Pilaatfoormiin kun yuuzarneemii fi paaswordii nu gaafata. Yuuzarneemii yoo qabaan iddoo kanatti yuuzarneemii keenya barreessine asitti immoo paaswordii barreessine sign in jennee seenna. Garuu immoo yeroo jalqabaaf amma yuuzarneemii fi paaswordii hin qabnu waan ta'eef create gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti create account kan jedhu kana kilik goonaa jechuudha. Iddoo kanatti click account kan jedhu. Create account kan jedhu kana kilik goon peejii kanatu nuuf dhufa. Peejiin kun iimeelii galchaatii liinkii isiniif erginaa jedha. Kanaafuu asirratti iimeelii keenya galchinaa jechuudha. Akkanatti iimeelii keenya asirratti barreessinee send sign up link kan jedhu kanarra kilik goonaa jechuudha. Isa kanarratti yoo akkanatti kilik goone gara iimeelii keenya kanaatti liinkii ittiin akkaawuntii create godhannu nuuf ergaa jechuudha. Kanaafuu amma eessa seenyaa iimeelii keenya keessa seenaa jechuudha. Send erga jenneeni booda. Iimeelii keenya keessa yoo akkanatti seennu kunoo liinkii nuuf ergee jira jechuudha. Kunoo asirratti liinkii kana nuuf ergee jira jechuudha. Kan ittiin akkaawuntii create ittiin godhannu jechuudha. Kanaafuu asirratti maal goonaa create your account kan jedhu kanarratti kilik goonaa jechuudha. Iddoo kanatti yeroo iddoo create account jedhu gadi tuqnu pilaatfoormii kanatu nuuf dhufa jechuudha. Kanaafuu asirratti amma maal barreessinaa username paaswordii keenya asirratti username kanaa fi paaswordii kana dagannaan booda isa sign in jedhu saniin nu seensisu jechuudha. Kanaafuu username beeknu yookaan isa matatti qabachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti username kooti jedhee yoo kana guute asitti immoo paaswordii guuta. deebi'ee asittis confirm gochuu qabaa jechuudha.
asitti amma yeroo paaswordii asitti guutuu fi iddoo kanatti guutu yoo adda adda ta'e password do not match ka jedhu message nu dhufa jechuudha. Kanaafuu sirreessinee galchuu qabna jechuudha. Passwordii wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Kan asitti fi asitti galchinu. Taasisni immoo asitti maqaa keenya isa jalqabaa maqaa keenya jechuudha kan itti yaamamu. Asitti maqaa abbaa keenyaa. Asitti immoo maqaa akaakayyuu keenyaa galchinaa jechuudha. Achi booda bakka gender jedhu kanatti saala keenya filannaa. Asitti immoo imeelii nuti dura ittiin liinkii gaafanne automaatikaalii nuuf fidee jira. Asitti silkii keenya galchinaa jechuudha. With international code. Achi booda iddoo kanatti qualification keenya filannaa jechuudha. Maal akka ta'e diploma level ta'e bachelor degree, masters, PhD, MD, speciality, subspeciality na super speciality jedha. Kanaafuu fakkeenyaaf kan koo amma medical doctor waan ta'eef medical doctor filadhaa. Achi keessaa immoo isa kam akka ta'e general medical practitioner kan jedhu kana filadhaa jechuudha. Iddoo kanatti immoo regionii, zoonii yookaan taawunii keessaa filadhu galchi jedha. Fakkeenyaaf amma zoonii yoo filadhe asitti immoo West Arsii zone kan jedhu filadhaa jechuudha. Achi booda kana erga foormii kana seeraan sirriitti guutuu qabdu, qubee akka dogongore qubee sirriidhaan guutuu qabdu, erga foormii kana guutanii fixanii booda asitti save jettaniin jechuudha. Gaafa save jettaniin username keessan kunii fi passwordin kun save ta'a. Achi booda deemtanii iddoo kanatti kana close jettuun. Iddoo kanatti deebitanii of duuba get started yeroo jettaniin asitti username fi passwordii isin gaafata. Iddoo kanatti amma username achitti create godhee dhufe. Fakkeenyaaf kan koo amma KD jedhee guutee ture. Passwordii kan koo passwordii koo asitti guutee asitti yeroo sign in jedhuun page kana keessa nu seensisaa jechuudha. Amma naaf fudhatee jira jechuudha. Passwordis username kootis fudhatee jira jechuudha. Kanaafuu asirratti amma page kana keessa yeroo seenu immoo application category jira, application history, payment processing, license generating jedha. Kun amma nuti application category keenya haaraadha jechuudha. New application. Isa new application jedhu kana irratti gadi tuqnaa jechuudha. Yeroo new application kan jedhu kana keessa seenu aspirant mandatory documents application institute publication yeroo qabaanne jechuudha. Publication yoo thesis publish goone yoo qabaan asitti upload goona jechuudha. Any additional attachment jedha asitti. Iddoo kanattis additional attachment yoo jiraate asi guuna. Asitti immoo TP asitti nuuf kennu information asitti nuuf kennu keessa yoo seenne bakka help jedhu kanatti maal akka barbaachisu amma medical doctor new application requirement jedha. Medical doctorii tokkoof amma hundaafuu professionii hundaafuu akkanatti fidaa jechuudha. Kanaaf medical doctorii tokkoof kan barbaachisu certificate kutaa 8, transcript kutaa 9-10, kan kutaa 10 matrikii, transcript kutaa 11-12, entrance exam kutaa 12, bachelor degree original or temporary, immoo MD original or tempo jedha. Student copy optional yoo qabaanne galchina yoo qabne dhiifna jechuudha. Batch list asitti warra exit exam fudhataniif batch listiin barattoota exit exam darbanii gara biiroo fayyaa Oromiyaatti ergama jechuudha. Kun isa requirement isa listii kana gaafata jechuudha. Updated ID card kun waraqaa eenyummaa keenya kan haarawame jechuudha. Medical certificate isa ji'a 3 gadi gaafata. Inni ji'a 3 oliin ta'u jechuudha. Personal information isa amma yeroo jalqabaa guunnesanii jechuudha. Personal information isa maqaa keenya waan hunda jalqaba guunnesan barbaachisaa jechuudha. Birth address information, current address information kanas nu gaafata application irratti guunnaa jechuudha. University yookaan college, year of attendance
qualification professionalii keenya jechuudha. Publication yoo qabaanne ani additional attachment yoo qabaan kana nu barbaachisaa jechuudha. MDF fakkeenyaaf apply gochuudhaaf. Kanaafuu amma as keessa mandatory document ka jedhu kana keessa seenna. Mandatory document ka jedhu kana keessa yoo seennu documentii keenya tokko tokkoon iddoo kanatti jechuudha ka upload goonu. Fakkeenyaaf amma ministirii kutaa 8 godhee jira. Transcript kutaa 9 fi 10 maatirikii kutaa 10 transcript kutaa 11 kan 12 kanneen upload godheera jechuudha gaammatti dura seenee waan upload godhee fe'an. Amma isa kana akkamitti asitti upload goonaa kan jedhu amma dokumentoota koo kan hafe hundan goone waan ta'eef isa isinitti mul'isa jechuudha. Asirratti add new kan jedhu kanaan seentu achi choose files kan jedhu kanaan seentu achi booda computer keessan keessatti iddoo foldarii dokumentiin keessan keessa argamu keessa seenuudhaan select gootu jechuudha dokumentii kazan dokumentii select gootanii erga fiddanii booda asitti save jettuuni jechuudha. Gaafa save jettaniin amma dokumentii environmental health professional license jedha amma dokumentiin kan koo kun jechuudha. Isa san dokumentiin keenya sun dhufee as keessa gala. Fakkeenyaaf kinoo amma kinoo environmental health professional license kan jedhu naaf galee jira jechuudha. Isa hafes immoo dokumentoota hafe akkanatti tokko tokkoon add godhaa deemnaa jechuudha. Peejii lammaffaa keessa naaf galchee jira jechuudha. Peejii jalqabaa irratti haga 10 naaf fudhatee jira. Peejii lammaffaa keessa yeroo seenu kun peejii lammaffaa kan amma upload godhee jechuudha 11ffaa. Amma isa 12ffaas dokumentii haguma qabdan upload gootan haguma tokko tokkoon akkanatti aadinuu jedha. Faayilii keenya tokko tokkoon asirratti seenaa jechuudha. Dokumentii qabdan hunda amma dokumentii aga dokumentii tokko tokkoon aga dokumentii 14 upload godhee jira amma 15 jechuudha. Dokumentii 15 upload godhee jira jechuudha. Updated ID card waliin jechuudha medical certificate waliin. Kanaaf amma fakkeenyaaf yeroo add gootan dogongortanii fakkeenyaaf yeroo add gootan as bira dhuftanii delete gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma updated ID card isa jedhu kana yeroo lama dogongoree fakkeenyaaf yeroo lama osoo upload godhee amma as keessa lama ta'a jechuudha. Updated ID cardin lama ta'a jechuudha kanaa fi kana jechuudha. Kanaafuu iddoo kana dhuftanii delete gootu jechuudha. Dokumentii dogongoraan upload gootan. Data is deleted successfully jedha. Iddoo kana dhuftanii upload gootu jechuudha. Dokumentii kan koo hunda upload godhee xumureedha jechuudha. Odeeffannoon ani isiniif kennaa jiru kun yoo isin fayyadaa jira ta'e ogeessota fayyaa biroos akkanumatti fayyaduu danda'a waan ta'eef ogeessota fayyaa biroo beektan hundaaf share godhaa. Kanaafuu mandatory document kan jedhu kana xumuree jira jechuudha. Kanaafuu isan cufnaa application kan jedhu kana bannaa jechuudha. Application kan jedhu kana bannaa. Application kana irratti first name, middle name, last name ofuma automatically isaan jalqaba yeroo sign up godhu. Guute san fudhatee dhufee asirra guutee jira. Footoo gaafataa asitti maqaa Amaariffaan an dura waan barreessee jiruuf naaf fidaa jira. Maqaa Amaariffaaniin guutuu asitti gender birth date keessan asirra select gootu jechuudha. Asirra select godhaa deemtu yeerii jechuudha.
silkii automaatikaalii isa yeroo sign up godhu guute fidee jira. Imeelii fudhatee jira. PO box yoo qabaataniin guutuu asitti nationality asitti barreessitu jechuudha. Deebitanii riijinii isin gaafata. Asitti riijinii Oromiyaa gootu, zoonii keessan asitti barreessitu, woradaa asitti barreessitu, qabalee keessan asitti barreessitu jechuudha. Achi booda kun birth address information dha kan nama gun inni immoo current information asitti guutuu jechuudha. Current information tokko tokkoon akka hin dogongorretti tokko tokkoon guutuu jechuudha seeraan. Achi booda number of professional need to be applied for. Professionii meeqaan laayinsensii ka barbaadan fakkeenyaaf as biratti tokko lama sadii jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf kan koo nama kan gaafadhu lamaan gaafadha waan ta'eef asirratti guutaa jechuudha. Iddoo kanatti professionii jalqabaa as keessaa filattu jechuudha. General medical practitioner isin keessan laaltanii filattu jechuudha. Kam akka ta'e keessaa achi keessaa select gootu jechuudha. Isa lammaffaa immoo as biratti iddoo kanatti environmental health professional kan jedhu kana filadhaa jechuudha akka kootti. Kanaaf erga kana guuttanii booda kan amma fixxanii jechuudha. Applicationii kana foormii applicationii kana fixxan maaltu hafee fotootu hafee jechuudha. Kanaafuu fotoo kana asitti iddoo kanatti upload jennaanii jechuudha. Suuraa maal keessa akka jiru, suuraa eessa keessa akka kaa'attan barbaaddanii deemtanii suuraa iskaan gootanii qabdan san upload gootu jechuudha. Kanaafuu yeroo suuraa upload gootan notification kanatu isiniif dhufa. Saayiziin isaa yoo kanaa ol ta'e hin fudhatu jechuudha. Suuraan saayiziin isaa yoo saayizii asirratti specify ta'e kanaa ol ta'e hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu anama suuraa resize ta'e kana osoo hin taane suuraa resize ta'e galchuu qabaa jechuudha. Suuraa resize ta'e fakkeenyaaf kana resize godhee qopheeffadhee jira. Suuraa kana kenoo fudhatee jira jechuudha. Naaf fudhatee jira. Suuraa kana akkamitti resize goona saayizii inni barbaadu kanaan kan jedhu immoo yoo barbaadan isinitti mul'isa. Jalqaba irratti browserii bannaa. Browserii bannee bakka URL barreeffamu kana irratti www.reduceimages.com jennee enter goonaa jechuudha. Achiin peejiin kun nuuf dhufa. Peejii kana irratti select image kan jedhu kanaan seennee kompiitara keenyarra imeejii reduce gochuu barbaadnu sun foldarii kam keessa akka jiru seennee fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan koo inni kun kan jalqaba irratti saayiziin isaa guddaadha jedhee naaf fudhachuu didesanii jechuudha. Suuraan kun pikseliin isaa 900 baay'isuu 1200 yoo ta'u saayiziin isaa immoo kiiloobaaytii 907 baay'ee guddaadha jechuudha. Suuraan kun nuti kan barbaadnu kiiloobaaytii 3.5 haga 4ti. Kun garuu baay'ee guddaa 907 jechuudha. Kanaaf suuraa kana saayizii isaa kana resolution isaa baay'ee gadi buusuudhaaf akka saayiziin isaa gannuuf as iddoo kana dhufnee asitti % kan jedhu kana pikselitti deebifna. Isa asitti height jedhu kana fakkeenyaaf 120 goone yaallaa jechuudha. Width ofuma adjust nuuf godhu yoo kana jijjiiru 120 goone resize image bakka jedhu kana asirratti dhufne yoo ilaallu meeqa naaf ta'e jechuudha. 4.34 ta'e. Nuti kan barbaadnu 4 ol ta'e jechuudha. Amma kanas naan fudhatu yoo deemeetiin try godhe. Kanaafuu ammallee kana gadi ifnaa jechuudha.
dhibbaaf 16 dhibbaaf 16 resize image within 4.19 kilobyte ammallee xiqqoo nafaa jechuudha. Kanaaf dhibbaaf 15 goonee yaalla. Ammas nafa dhibbaaf 12 resize image amman ta'a jechuudha. 3.91 almost 4 jechuudha. Kana maal goonaa suuraa kan as biratti download goonaa jechuudha. Downloadii keessa nuuf seenee jira. Suuraa kana yeroo akkanatti bannu suuraan kun saayiziin isaa akkanatti gadi xiqqaatee jira jechuudha. Kanaaf suuraa kana amma nuuf fudhataa jechuudha. Kana booda application kana fidnee jirra. Application profile keessan yeroo save gootan akkanatti organize godhee isinii fida jechuudha. Suuraa keessan as bira godhuudhaan maqaa keessan as jalatti barreessuudhaan information isin guuttan asitti barreessuudhaan akkanatti organize godhee isinii fida jechuudha. Application kana fidnee jirra. Amma kanaaf isa application jedhu kana xumuree jirra. Kanaafuu isa kana cufne institute kan jedhu kana university tokkoon guunnaa jechuudha. Asirratti add new kan jedhu kana add godhuudhaan add new university Ambo University starting year and qualification MD description in the description last description dura barreeffadhee jechuudha. Kan waa'ee waan barattan sanii description barreessitu jechuudha. Isin asirratti waa'ee profession keessanii san asirratti description barreessitu jechuudha. Achi booda kana erga guuttanii fixanii booda save jettuun. Achi booda data is saved successfully jedha. Itti aansee immoo ammas kan koo lama waan ta'eef iddoo itti barattan ammas lamaffaa add new kan jedhu guutaa jechuudhaan. Yoo tokko ta'e university dhuma tokko ta'e kana gammaatti barattan university dhuma tokko guutu. Kan koo lama waan ta'eef asitti university kan jedhu Jimma University kumlamaaf 9 kumlamaaf 13 fixee bachelor degree description kan koo asitti barreeffadhaa jechuudha. Waa'ee barumsaa achitti baradhee kana. Achi booda save jettuun data saved successfully jedha. Kanaafuu amma university lama guutee jira jechuudha. Asitti Amboo University fi Jimma University bara isaanii maal akka baradhe description yoo barbaadan immoo delete gootanii yoo dogongortan delete gootanii as biratti kan bira add gootanii isa sirrii barreessuu dandeessu yookaan immoo asumarratti edit kan jedhu kana tuqtanii irra deebitanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha waan dogongortan. Kanaafuu institute illee fidnee jechuudha. University iddoo itti baranne college illee fidnee jechuudha. Kanaaf publication yoo qabaattan isa teesisii publish gootan yookaan kitaaba publish gootan yoo qabaattan publication keessan asitti add new jedha add gootu jechuudha. Additional attachment illee attach wanti gochuu barbaadan yoo jiraat asirratti attach gootanii jechuudha. Achi booda fixanii jechuudha. Osoo finally submitting godhin dura wanta gamma isin guuttan hunduu sirrii ta'u yeroo tokko irra deebitanii check gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf anamma dokumentoota kan koo hundi isaa galchuu isaa
Dokumentii isaa hunda naa galchuu isaa cheek godhaa jechuudha. Dokumentii hunda naaf galchee jira. Mandaatorii dokumentii hunda naaf galchee jira. Appilikeeshinii iddoo hunda guutuu kan koo cheek godhaa jechuudha. Suuraallee naaf fudhatee jira kunoo maqaa koo Ingiliffaan Amaariffaan sirrii ta'uu isaa fi kan guutte hundi sirrii ta'uu isaa cheek godhaa jechuudha. Kana irra deebitee faayinaalii isa deemtu isa sign and apply jedhu kana kilik gootu jechuudha. Yeroo sign and apply kan jedhu click gootan you have successfully applied for medical doctor new application category thank you jedha. Booda kana close gootanii baatu. Kanatti aansee wanti isin gochuu qabdan hanga deebiin isiniif deebi'uuf eeggachuu qabdanii jechuudha. Hojjettoonni biiroo fayyaa Oromiyaa isaan regulaatorii irra hojjetan applicationii keessan laalaniitiin accept yookaan reject isin godhu. Yoo reject isin godhan sababa reject isin godhaniif isiniif barreessu waan ta'eef sababa san sirreeffatanii irra deebitanii apply gochuu dandeessu jechuudha. Yoo accept isin godhan immoo payment processii activate isiniif godhu. Payment processii keessan yoo activate ta'e lakkoofsa herreega biiroo fayyaa Oromiyaa fi qarshii hagamii akka kafaluu qabdan achirratti isiniif ergamaa jechuudha. Kanaafuu haala isiniif ergame san irratti hundaa'uudhaan qarshii kafaltanii nagahee isaa iskaan gootanii deebistanii achumarratti ergituuf. Gaafa kafaltii keessan kana approve godhan laayisensiin keessan generate ta'a. Achi booda download gootanii print gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan hagammaan waliin turtaniif baay'ee galatooma. YouTube kana subscribe gochuun video kana like, share, comment gochuun dagatina. Galatooma fayyaa ta'a.